6 barnoota jahaffaa keessatti laam nuufi raa baran laam fataa laa nuun fataa naa raa fataa raa. Qubee kana bifa guutuu isaa ta'ee fi bifa gabaabaa ta'eenis haalaan lume. Laam fataa laa jidduurra gizee dhufu dhumarra gizee dhufu laam fataa laa nuun fataa naa gizee jidduurra dhufu nuun fataa naa dhumarratti nuun fataa naa gidduutti nuun fataa naa raa fataa raa gizee jalqabarra dhufu raa fataa raa dhumarra gizee dhumu jechuudha. Kanaaf qubeelee kanneen barreessuun shaakalaa jechuudha. Qubeelee kanneen itti marsaatii lakum janna rahiim nazala malaka kafara baraqa zanna layla. Qubeelee baranne keessa deemaati ittiin marsaa. Lesson 6 barnoonni ja'affaadha. Jiin shiinii fi yaa. Jiin fataa ja, shiin fataa sha, yaa fataa yaa. Jiin yeroo duratti hin dhufu jiin fataa ja gizee gidduutti irraa muramee yeroo dhufu jiin fataa ja xumuratti jiin fataa ja shiin fataa sha xumuratti shiin fataa sha yaa fataa yaa xumuratti gidduutti immoo yaa fataa yaa. Qubeelee kanneen barreessuudhaan yaala daftara keessan irratti. Ja'ala jalqaba irratti jaan yeroo dhufu. Shaa'a ya'lamu kayfa sajada kashafa fi fawaahisha haaj. Lesson 9 barnoota keenya 8ffaa keessatti ضاد كاف قاف. كنف ضاد فتا ضا ضاد فتا ضا ضاد فتا ضا ضاد فتا ضا كاف فتا ك كاف فتا ك كاف فتا ك كاف فتا ك قاف فتا قا قاف فتا قا قاف فتا قا. jalqabarra yeroo dhufanii fi gidduu yeroo dhufanii fi xumurarra yeroo dhufanis bifa isaatii fi haala isaatiin addaan baasee isinii kaa'amee jira jechuudha. Daraba, kataba, qul, baqara, nada'u, lakum, fasaqa, fiika, ba'ad. Lesson 9 barnoota keenya 9ffaa irratti immoo hamzaa fataa a ها فتاة ها همزة فتاة ع ونيس همزة همزة فتاة ع همزة فتاة ع همزة فتاة ع ها فتاة ها فتاة ها. أمر يؤمن هل بئس فهم هو سئل شيء فيه. بروني رنيا كم كنفا ليس 9 عين في حاء عين فتاة ع حاء فتاة حاء عين فتاة ع حاء فتاة حاء حاني جرو يلكبر الدفيفي تمر الدفي. من يركب عين يجو أهدى هرم يحسب فتح وعد مع تائب نحن جميعا غين في خاء غين بطاخ خاء بطاخ غيري ختم نفخ بخس يغفر خلق صغير خير بلغ. Kanaaf qubeelee guutuma isaa walii gala yeroo laallu ba, miin,
ظا تا دا طا سين ذي سين صاد لام نون را جيم شين يا ضاد كاف قاف همزة ها عين حاء غين خاء. ليت إن شئت يوجد ألف ب ت ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء. Kanaaf barnoota keenya kana fakkaata. Barnoonni keenya Islaamic Studiin ammoo aqiidaa, akhlaaqaa fi siiraa fi du'aa'ii, hadiisaa fi quraan. Barnoota keenya aqiidaa irraan tanaa keessatti wanti barnu Rabbiin uumama garaagaraa naannoo garaagaraatti uume. Bifa garaagaraatii fi hamma garaagaraatiin. San keessaa tokko uumaa Rabbii keessaa maleekaa namaa fi jinnidha. Kanaaf maqaalee maleekaa babbeekamoo gurguddoo afran Jibriilii fi Mikaa'ilii fi Israafiilii fi Malakul Mawt, maleekaa du'aa, maleekaan ifaa irraa uumaman, ilmi namaa biyyee irraa uumame, jinniin ammoo ibidda irraa uumamte. Aqiidaa teenya. Kanaaf quraan irraa suuraa Faatihaa irra deebi'aa qaraa, suuratul Asrii qaraa, suuratul Kawsarii hiikkaa isaatii waliin qaraa, hadiisa. Ergamaan Gooftaa salawaatu Rabbii wasalaamu alayhi alwaalidu awsat abwaabil janna hadiisa Tirmizii 1900 Father is the middle of the gate of paradise. Abbaan kee walakkaa balbala jannataati jedhe. Kanaaf haadha abbaa keessan qaddamaa, haadha abbaa keessan ajajamaa. Du'aa'ii irraa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعاء تنافسا يا ربنا أفكن الدنيا تجاري آخرت يا رب جارينا أفكن يبدأ جانا مرانا كان يبدأ راه بلسان قد جتشور ما ننسي سيرارة سينار رمو نبي كني صلوات ربي والسلام عليه بيامك أخي سجرات أمة وامات رقمة هدات nama islaamummaatti namoonni gariin islaamummaa fudhatan gariin ammoo waamicha afeerraa isaanii didan. Kanaaf hedduu miidhaman. Rabbiin eeganaa ni gaafate isa deemi jiraadhu gama biyya Madiinaa jeen Madiinaa keessa jiraate. Madiinaan tun Makkarraa kiiloomeetira 400 fagaatti. Deeminsi sana ammoo hijiraa ja'a. Akhlaaqarraa Rabbiin nu eegee jira. Akka kabajnuu fi akka jaalannu maatii keenya akka kaajee isaanii kun dirqama akka isaan jaalannu kaajee isaaniif abboomna. Leessantuu barnoota lammaffaa immoo aqiidaa irraa wanti barannu maleekaa lamaan nu wajjin jira. Tokko mirgaan dalagaa gaarii barreessa, tokko bitaan dalagaa hamtuu barreessa. Kanaaf dalagaa gaarii haa hojjennu, hamtuu haa dhiifnu. Quraana irraa suuratul falaq haa haffasnu. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. حديث الرا إرجمان صلوات ربي والسلام عليه نجي حديث أبا داود كما فري في بس لي وسديت رد. المؤمن مراء المؤمن. The believer is a believer mirror. مؤمن دعوتي وليد. الدعاء الرا ربنا آتنا في
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويتنافسها في كاسي في ولي سيرورا نبي وصوني في نبي يما فلاتين اندرت قد هراء جاء مقيسة تري اجتين ربي قبراتر آيني قرانا قجتي تنبو فمي قد سنكيستي سورة إقراج نبيين قد سنتي تندو نبي إركمان ملائكان التندفع ملائكة جبريل عليه السلام أخلاق الرا كناف نبي صلوات ربي وسلام عليه نبرتي سجرة أكنما قدات تنكبني في جولة تنجالا جولة فكر ما تقول ليسن سري برموت دفار عقيدة الرا ربين كتابته قتلون مناماتيف أفو بوسيجر بيكمو إسانيس توراتي في زبوري في إنجيلي في قرآن كتابون كنين نبيوتا غرغرا رتبفون يرو غرغرا رتبوان كان تمراتي في كان الرابودا قرآن الرا سورة الناس حفظ حديثا مسنجر الله صلى الله عليه وسلم سيد إرجما ربي نجي إن من خياركم أحسنكم أخلاقا الرجالان كيسن نما عمل غاريك أبو وجه the best among you are those who have the best manner and character. Dua irra. When anybody gives you something to do, forgive. Gaafa namni tokko waa siiqan waan gaarii takka yoo siiqan akkana jedhiin jazaakumullahu khayran. Hadiisa Tirmiizii 235 irratti seenarra the first people after namni jalqaba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam booda islaamate muslimarra his wife Khadija haadha warraasaa haadha mu'minaa Khadija radiyallahu anhu eegana his koysan ilma beerasaa Abi Ali Abi Talib ammas his servant garbicha isaa Zayd ibn Harisaa akkasuma his closest رياسة خشت اليو أبو بكر الصديقي أخلاق نموذج غاري ولين عمل غاري أكبرنا ربي نموت عمل غاري كبن هنجالتا ليسن فور برنود دشف رفاق شت عقيدة الرا كتاب توراة جام نبي الله موسى عليه السلام زبورين نبي الله داود عليه السلام إنجيل نبي الله عيسى عليه السلام قرآن نبي الله محمد عليه السلام قرآن سورة الناس قرأ حديث الرائر كما قلت صلوات ربي وسلام عليه إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق I am sent to complete the best manner أنا خين رقمي فلا غاري بوتو في نرقمي دعائي تنجي يروني في مقينا قتل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون سيرور إرجم ربي صلوات ربي باي نما غاري ترماتي ساتيف نموت نانو ساجرني بس وان إسان برباكي إساني قجات تر إسان غرغارا تر وجير منكي إسالي أخلاق دمان روب سليبين كاتا يريبا أمي كباتشو كب early to sleep yeroo dhaan rafuu make ablution before sleeping yeroo rafuu deemtu dua godhachuu clean the bed well before sleeping lafa iddoo ciisichaa yookaan siree keessatti qulqulleessuu sleeping on the right side harka mirgaa irratti cinaacha mirgaa irratti rafuu not to sleeping as face down fuula gaggaragalanii rafuu dhabuu akhlaaqa amala hirriibaatirraa
Lesson 5 Barnoonni shanaffaa Aqiidaa irraa Quraanni kitaaba irraa xumuraa kan ilma namaa qajeelchuuf dhufe. Kitaabni isa boodaan dhufuus hin jiru. Akkuma Rabbiin Quraana keessatti beellama seenetti Quraanni kun anaatu eege waan jedheef osoo jijjiiramni tokko isa irratti hin argamin Quraana ilanga guyyaa kaafamiinsaa ture. Quraan irraa suuratu Nasri yaa ayyuhalladhiina aamanuu ista'iinuu bissabri wassalaa inna Allaha ma'as saabiriin. Yaa warra tokkichummaa qoruu goomsutan salaataa fi obsaan gargaarsifadhaa. Hadiisa irraa messenger of Allah said ergamaan gootaan jedhe alxayaa'u min al-iimaan qaanfiin imaana irraa jedhe du'aa'ii عانبون تائبون عابدون لربنا حامدون وزيد وأي إمال الراديبيا عائبون تائبون عابدون لربنا حامدون جاء سيرار النبي صلوات ربي وسلام عليه أمة مكة خيس جران قوم سلام ما وامات أكيشان توحيد فرتني ربي تكجرو قوم سنيف نموت مراسات وشتي أمن خانا مو إساني ديدان سنكيسا ورّي سفاليس أبو الهابتو أكاتا أخلاقا ناموس إسلامني ريبا يرو فقب تقفى بلبلوان ولا مناجفو إفاد أمسود في ميشار من خيساس تقالوا شنفان reciting سورة إخلاصا قرأوا فلق في سورة الناس قرأوا شنفان دعائي إرجمان برسيسي قرأوا سقلفان يروسات دعائي تنيجو اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك دعائي تنيروسات يجو إيجنا ودعاء gochuu barnoonni jaaffaa aqiidaa irraa quraanaa fi sunnaa qajeelfama milkii duniyaatii fi aakhiraati. Kanaaf isiin furmaata rakkoo hundaa'uu quraanaa fi hadiisa keessa argama. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المسير إنا نحيي نوت جراجس نوت وجس ديبين كيسنس قبل ما خينيا جربين حديث الرا إرجمان قويتا صلوات ربي وسلام والكلمة الطيبة صدق جتجاري لين صدق على هاجي دعائي يروي تنكي جامت اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئته سهلا أجي يروي جنكي سجوات دعائي تنجي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إرجمان قويتاني جي خطو يروب قرمنا سادي قرم قالادي قرم خابات دياتي أمتا قمر أمانتا ربي إسلام أمتي واماتر حالا قاريتين في أخلاق واماتر يرو الربا خان تقفى دعائي قد يرو الربا خان سا فولو في أتعوجو yeroo sadi osoonii fi weelkaa keessa harkaan kaa'een harka dhiqachuu waaqa fayyadamu. Barnoonni kuma torbaffaa ammoo rabbiin waa hunda beekaa aqiidaa irraa waan aalama kana keessatti ta'a wanni takkallee beekumsa jiraa hin dhoqottu. Kanaaf waan samii fi dachee keessa jiraa tokko hunda ni beeka. Quraana irraa suuratul الحبي قرأ تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. حديث الرا إرجمان قوي المرء مع من أحبه everyone will be on those whom he loves. نمني وياك يا من ومجالة والانتهاج دعاء الرا إرجمان قوي تاك دعاء تنجي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا ربي نبرسيس بكم سبواكم رزقي قارين أفكن
dalagaa qeebalamtuu naa godhe siiraarraa. Haa ta'u iyyuu malee ergamaan oppoziishinoonni warri isa faalleessu isatti heddummaatu. Garuu inni ergaa isaa itti fufe waamicha gama amantaa rabbii gama islaamummaa waamuu itti fufe. Suuta suutaan uummanni amantaa islaamummaa fudhachaa dhufe. Harka isaa irratti hedduun barnoonni keenya kan xumuraatii fi kan dhumaa rabbiin aqiidaa irraa quraana keessa ni jedhe inna allaha alaa kulli shay'in qadiir rabbiin waan hundarrattuu dandeeyaadha. Rabbii waan hundarrattuu isaatu aangoo qaba. Inni kun yeroo baay'ee quraana keessatti deddeebimee jira. Kanaafuu rabbii waan hundarratti dandeeyaadha jechuudha. Quraana irraa suuratul kaafiriin qara'e. Hadiisa irraa ergamaan gooftaa salawaatu rabbii wasalaamu alayhi ni jedhe innamal a'maalu binniyaati dalagaan namaa mindaan sii galanni sii kan murtaa'uun niyaadhaan. Niyaan kee yoo tole niyaan kee rabbii fechee yoo ta'e mindaan kee ni guddata. Du'aa irraa اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ربي سينكرد خلاص الريدا صداتي دين سكرد يا ربي درماتي دين سكرد سيرارا نبي صلوات ربي سلامه نما كان جباتي وجدو تره وجي قيس نما جباتو نما إخلاصك أبو تره akkasuma ammas nama rakkoowwan garaagaraa qunnamaa ture chaalenjii garaagaraa namoonni isa miidhaa turan isa arrabsaa turan yeroo inni waamicha islaamummaa isaanii godhu garuu inni itti fufee waamicha isaa rakkoolee fi cinqii chaalenjii sana hunda itti dhiisee fuula isee goof Allah rabbiif jecha akhlaaqarraa yeroo mana seentu tokkoffaa do not stand in front of the door fuullee jalqaba balbalaa hin dhaabbatin. Lammaffaa take permission before entering ayyama gaafadhu osoo mana namaa hin seenneen duratti. Sadaffaan salaamtaa jai yeroo inni fi mana seentu. Du'aa'ii yeroo mana seenan jaamtu jai. Barnoonni keenya asirratti raawwata. Hatta yalqaana aakhir barnoonni sadarkaa keejiitti qophaa'ee asirratti golabama. Hanga keejiituu walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Jazakumullahu khairan.